Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii har'a waan tokkoon isinitti himuu dhufee innis akkuma fakkii irratti argitan kun kiliiniikii giddugaleessaa wiirtuu yeroo ammaa kana magaalaa Sabbataa keessatti hojii jalqabee jira. Hojii sadarkaa jalqabee reef ji'a 3 kan guute yoo ta'u hanga ammaa namoota 1,000 oliif tajaajila yaalaa kennee jira. Akkuma argitan maqaan kiliinikichaa kiliinika giddugaleessaa wiirtuu jedhama. Kuniin seensa kiliinikichaati. Kun immoo keessadha. Iddoo eeggannaati bakka maamilli taa'ee dabaree itti eeggatu iddoo kanadha yookiin waiting area jedhama. Haala kanaan kan inni qophaa'ee jiru. Kun immoo kutaa emergency OPD seensa isaa yoo ta'u kun kutaa emergency OPD bahiinsa isaati. Kun immoo bakka narsiin dhukkubsataa dursitee itti ilaaltu otoo hakima bira hin dhaqin narsiin dhukkubsataa bakka itti ilaaltudha. Kunis bakkuma itti eeggatanii yookaan waiting area dhuma jenne sanadha. Kun kutaa receptioniiti bakka dhukkubsataan jalqaba irratti qunnamuudha yeroo ta'u kun immoo kun keessa kutaa emergency OPDti. Emergency OPD kutaa balaa tasaa jechuudha. Kun akkuma dura isin jedhe kutaa kaardiiti. Kunneen hangubbaa jiran kana kaardii hanga ammaa namoota tajaajila achitti argatanidha. Kun kooriidarii kutichaati. Kutaa injekshinii kutaa OPD yookaan kutaa hakimni itti dhukkubsataa ilaalaa jechuudha. Kutaan kun ulfaatinni jira weight scale wantoonni adda addaa itti meeshaadha. Kun kutaa hakimni itti dhukkubsataa ilaaluudha. Kun immoo siree kuticha keessatti argamu dhukkubsataa tokko tokko ibsanii ilaaluun barbaachisa. Kutaa laaboraatooriiti kuni. Kun immoo meeshaalee laaboraatoorii keessatti argamanii kun bakka dhukkubsataan dhiiga itti kennudha. Kun kiitii adda addaa wantoota qorannoo dhiigaa xixinnoo gochuuf fayyadan. Kun immoo CBC maashinii jedhama. Meeshaa dhiigaa gosa hedduu qorannoo dhiiga gosa hedduu agarsiisu. Asitti immoo maayikirooskooppii gosa 2 fi faayin keeroo yookaan immoo meeshaa hormooniin itti ilaalamudha. Faayin keeroo jechuun meeshaa qorannoo dhala dhabuu adda addaatii fi rakkoo hormoonii adda addaatiif keessattuu dhala dhabuudha wal qabate qorannoo kan ittiin taasisanidha. Kun immoo maayikirooskooppiin kun olompas maayikirooskooppii jedhama. Dhiituu adda addaarraa saampilii fuudhamee kan ittiin ilaalamudha jechuudha. Kutaadhuma laaboraatoorii keessaa bakka teestiin garaagaraa itti godhamudha. Hematolojii naannoo qorannoo dhiigaa. Kana fakkaata kun keessa kutaa laaboraatoorii kiliinika giddugaleessaa wiirtuuti. Kiliinikiin kan inni argamu magaalaa Sabbataatti. Meel tooyileet fincaanii kan dhiiraa fi kan dubaraallee kophaatti kan qabu. Kun bakka itti eeggatanii kutaa laaboraatoorii eeggatanidha. Kun kooriidarii kutichaati. Kun immoo kutaa injection room yookaan immoo kutaa marfeen itti yoo barbaachise itti kennamu jechuudha. Kun iskiriiniidhaan patient privacyidhaafidha. Kun immoo kutaa altrasaawundiiti jechuudha. Kutaan altrasaawundii kanadha. Altrasaawundii yeroo barbaachise kutaa kanattidha kan ilaalamu. Kun immoo gubbaa isaati. Gubbaa kuticha dura giraawundii yoo ta'u kun gubbaa isaati. Achirrattis tajaajiloonni giraawundi +1 irratti kennaman ni jiru. Fakkeenyaa kutaan kun kutaa proosijerii. Kun immoo kutaa meeshaa itti haaromsan meeshaa instrumental processing jiru. Meeshaalee adda addaa haaromuu qabu. Egaa walumaa galatti kiliinikii giddugaleessaa wiirtuu kana fakkaataa. Teessoon isaa magaalaa Sabbataa taaksii taraa duubaan karaa lixaatti argama. Kiliinika giddugaleessaa wiirtuutti fayyadamaa fayyaa ta'a.